kan nu baasu duudhaaf seenaa saba addunyaaf kan mul'isu dhaloota qubeen dhalootaaf kalaqame. kabajamtoota daawwattoota miidiyaa wiirtuu bakka jirtan maratti nagaan keenya isin haa ga'u. Qophii faana gootaa keenya kan torbaniin isin biraan geenyu qabadhee dhiyaadheen jira. Qophicha qopheessee kan isin faana turu ani Odaa Abdaamuuti. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Hojjete jireenya koo fooyyeffachuu jedhee jaboon baandataa. Eededa jireenya yaabbachuudhaaf deetiin keeyra qaqqabatee. Najala shirgigata Mukti utubaa manaaf ta'u mukeen biroorraa adda. Muka jabaa fi qajeelaa akkasumas ijatti miidhagaa ta'edha. Mukti hundi utubaa manaa hin ta'u. Manni utubaa malee dhaabachuu waan hin dandeenyeef utubaan manaa baattoo manaati. Guutummaa manaa isatu utubee baata. Waa malee manni naaru jedha mammaaksi Oromoo. Anis waa malee waa'ee utubaa manaa hin kaasne. Namnis yeroo maqaanis ta'e gochaan utubaa maatii, utubaa firaa, utubaa lammii fi biyyaa taatee yookaan ta'ee mul'attu yookaan mul'atu ni jira. Naannoo bara 1954 akka lakkoofsa Itoophiyaatti utubaan lammii tokko bakka seenaa addaa qabdu tokkotti dhalatte. Kan dhalattes abbaa ishee obbo Daawud Abdullaahii fi haadha ishee aadde Faaxumaa Asan irraati. Bakki dhaloota ishee dachee Oromiyaa kallattii ba'aatiin dirree artistoota hedduu Harargee Ejersa Gooroo Araddaa Awwaallee jedhamutti dhalattee ijoollummaa isheetti magaalaa Dirree Dhawaa akkoo ishee aadde Kadijaa Asan biratti guddatte. Awwaalleen lafa seenaati. Awwaallee jechuun bakka abbootiin Oromoo naannoo sanaa achitti yeroo namni wal lole itti araarsan, dubbii itti muran, bakka itti rakkoo fi dhibdee hawaasaa furatan, dachee dubbii amtuu fi dubbiin hin taane itti awwaalamtu waan tureef maqaa bakka sanaa Awwaallee jedhanii moggaasan. Hojjete jireenya koo fooyyeffachuu jedhee jaboon baandataa. Eededa jireenya yaabbachuudhaaf deetiin keeyra qaqqabatee. Najala shirgigata Egaa halis dachee seenaa qabdu kanarrattin dhaladhe kan jette qabsooftuu fi aartistii Oromoorraa dhalattee Oromoof jiraattee seenaa Oromoo hojjette aartistii Alloo Daawweeti. Maqaan dhalootaa Alloo Daawwee Aliimaa Daawud ture. Daa'imummaa isheetti si'aayinaa fi jajjabina akkasumas dandeettii sammuutti waa qabachuu isheetiif jabina ishee kanaaf gara maqaa Alloo jedhutti jijjiiraniif. Alloo jechuun ammoo muka gammoojjitti biqilu ta'ee muka jabaataa utubaa manaaf filatamu ta'uu waggaa 6 darbee miidiyaaf himteetti. Kanaaf anis akkuma maqaa koo sana utubaa ta'uun qaba jedheen qabsoo fi aartii Oromootti ciche jettee dubbii ofitti amanamummaa fi jaalala Oromummaan guuteen dubbatteetti. Jaalala isheef qaban irraa kan ka'e maqaa ganamaa Aliimaatiin Alloo Daawud, abbaa isheetiin ammoo Daawwee jedhanii akkasiin maqaan ishee jijjiiramee Alloo Daawwee jedhamte. Al tokko ciminnii fi kennaan hundii waan nama waliin dhalatu fakkaata. Alloon umurii ishee daa'imummaarraa kaastee arrabni ishee yeroo tokko akka walitti hin qabanne sirba malee wayita maatiin ishee bayi gadi jedhanii dheekkamanillee sirba jalqabde utuu adda hin kutin gadi baatee enumaayyuu sagalee ishee guddistee akka sirbituu dubbii Alloo yeroo lubbuun jirtuuti. Alloon daa'imummaa isheetti hiriyoota ishee waliin wantootuma naannootti argaman kan yoo rukutaman sagalee kennuu danda'an wantoota akka koddaa bishaan itti waraaban rukutuun sirboota akka shaggoyyee sirbaa akka turtee ni dubbatama. Kunis egeree hojii isheetiif daandii saaqeeraaf. Sirbi Alloon yeroo mara sirbaa guddattee sirba Dookterii kabajaa aartist Alii Birraa keessaa si jibbeen hin jennee usteeti callistaa ani rabbuman qabaa
baay'ee jijjiiramtaa kan jedhu ture. Sanuma bu'uura godhachuun Alloon umurii ishee waggaa 15tti addunyaa aartiitti makamte. Waggoota 40 oliifis sirboota adda addaa dhuunfaadhaan kaaseeta yookaan albema 10 fi aartistoota biroo waliin ammoo kaaseeta yookaan albema 13 walumaa galatti kaaseeta 23 ta'an qeenxeen yoo ilaalaman gara sirboota 240 hojjetteetti. Hojjete jireenya koo fooyyeffachuu jedhee jaboon baadhachaa Ededa jireenya yaabbachuudhaaf deetiin keeyra qaqqaabatee na jalaa shirgigaata roba hundi jibbaata. Akkasumas waltajjii gurguddaa hedduu irratti sirbitee jaallattoota ishee bohaarsuu dandeesseetti. Alloon yeroo jalqabaaf hawwisoo biiftuu biyya keenyaa jedhamu keessatti sirba jalqabde. Sababoota gara sirbaatti ishee fidaniif kakaasan keessaa inni lammaffaa dhiibbaa sirni yeroo sanaa saba guddaa saba Oromoo irraan ga'aa turee fi roorroo mootummaan garboonfataan bara sanaa ta'uu wayita lubbuun jirtu afaan isheetiin dubbatteetti. Akkasumas jecha diinaa afaan Oromoo raadiyoo cabsa jedhu daa'imummaa koon waanan dhaga'uuf mee akka cabsuun ilaala jedheen weellisummaatti seeneen achi keessatti guddadhe. Mul'ata koos dhugoomseen aartii Oromoo keessattiin of arge jechuun dubbatteetti. Aartii Oromoo keessatti gumaacha guddaa kan qabdu aartii Oromoo gama sirbaan jiru keessatti ga'een ishee olaanaa fi kan salphaatti dagataman miti. Walleewwan ishee gola hundaa kan siyaasa, jaalala, gootummaa, hawaasummaa fi dhimmoota garaagaraa irratti sagalee ishee baay'ee hawwataa tureen weellistee seenaa gaarii aartii Oromoo keessatti keesseetti. Wallee isheen jalqabattiin gara waltajjiitti dhufte barbaannee wal barra kan jedhu yoo ta'u walleen ishee kunis uummata Oromootiin gaarii godhee wal ishee barsiiseera. Alloon shamarran Oromoo barnoota barachuu akka qabanii fi shamarran umurii malee ulfaa'uu akka hin qabne irratti sirboota isheetiin ergaa jajjabaa dabarsiteetti. Akkasumas wallee isheetiin dubartoonni hedduun fakkeenya ishee godhachuun kanneen gara hawwisootti gariin ammoo gara dirree qabsootti akka galan seenaan ragaa ba'aafi. Alloon quuqamtuu fi falmattuun mirgaa wal'aansoo burjaajii siyaasaa bara mootummaa ce'umsaa baqattee waggoota 7 gara biyyoota Jibuutii fi Soomaaliyaatti lubbuu ishee miliksitee boodarraa gara biyyaatti deebitee weelluu ishee itti fufte. Sirboota Alloo hedduu keessaa muraasni obboleessi gaarii siif oolee galataa siif dhufus kabajaan kormaan ni galchitaa kaadhimaan kiyoo maal qabaa maaliif gurra itti gootaa kan jedhudha. Inni biroo fi jaallatamaan Oromiyaa gola hunda seenee nyaata aadaa fi waan aadaa Oromoo hunda tuttuqu wal hora warra keessanii teessumni guddoon shaggarii baabura yaabbadheen dhufaa na eegi yaa shamarmarii naan jedhi yaa shamarmarii kan jedhu ture. Weellistoonni kanneen akka Alii Shabboo, Muhammad Haimad yookaan Muhammad Qopheefaa isaan muraasa waayillan ishee turan. Alloon gara waggoota 10f dhukkubsataa kan turte yoo ta'u keessaayyuu waggoota as dhiyoo as immoo dhukkuboonni akka dhiibbaa dhiigaa, dhukkuba sukkaaraa fi kaleen waan baay'ee ishee dadhabsiisaniif hospitaala Dirree Dhawaatti yaalamaa turte. Erga bara 1998 sirba wal hora warra keessanii hojjettee sababa dhukkuboota isheef fagaattee kan turte. Erga xiqqoo dhibeerraa dandamattee waggaa 2 dura sirba ededa jireenyaa jedhu kan ergaa guddaa qabu bareechitee hojjettee hawaasa isheen geesseetti. Alloon guutummaatti dhibee isheerraa fayyuu waan hin dandeenyeef ammas dhukkubsattuu taatee hospitaala Jeneraalaa Adaamaatti yaalamaa waggoota lakkoofsifteetti. Abbootiin qabeenyaa muraasnis fayyaa isheetti deebisuudhaaf tumsaa fi gargaarsa gochaa fi turaniiru. Abbaan qabeenyaa Dinquu Dayyaasaa fi Yaadataa Jundii abbootii qabeenyaa itti dhiyeenyaan Alloo cina dhaabbachaa turanidha. Wayita Alloon dhukkubsattee siree gubbaa jirtutti
jirutti miidiyaaleen Oromoo muraasni gara mana ishee deemuun ishee jajjabeessaa fi rakkoo ishee daawwattootaa fi jaallattoota isheen ga'aa turaniiru. Alloo fi gargaarsi lammummaa godhamee fi gara fayyaa isheetti akka deebituuf tumsa miidiyaa godhamaa fi ture keessaa miidiyaan wiirtuu gara mana Alloo deemuun haasofsiisee dhibee fi rakkoo Alloo miidiyaan dhiyeessuun hawaasni Oromoo akka deeggarsa barbaachisu godhuufiif waamicha dhiyeessee fi tureera. Babaaro fayyaa yooyyaa malee yooyyaa nageenyi badhaadha taatoo wal guyyaatu saniin jenna fulaan nu ammaan tan jirtuunini dira adaammaa ollaan kun ammoo ollaa weellistu teennaa jan jabdu aloo dawwee gar aloo seennee isiileen walisan garsiis hin dhukkubdillee namni ilaalle arginillee nasumaan faanteen bu'aa isiille gaafadha saniin jenna. Ejen ye amma kuno akka san gartan kana ummaan teennaa garanaa gad miilillee akkan socho'u arratti qoo galata rabbi xiqqoo jechuuf jira malee garanaa gad miili fullee irratti hojjetee sukkaariidhanii dhibee akka itti himan haa ta'u immoo afaan xiqqoo akka ta'e arrin dubbatu isiin gaaf sila ofii hojjechuu mastitti hojjan arwaa yaalattuu hin qabu yoo gabaabuma gabaabsinee isin jechuu akki isiin kee jirtu akka jabaa fi akka dadhaba keessa. Isan sirbu qofaaf ittiin seenne Akhirnya saya sejuang. Kayu kamu, udah kamu, udah bini kamu tak. Kayu pakai kapten. Jawabannya dekat. Udah bini budak, jawabannya dekat. Ya taknya. Yuan ucap seni yual tidak cana. Dekat, nanti dia bini. Nam tak koyaf, nam tak kuisan jarret. Nam jarret dia. Akau beli walin dalat tekono. Woi. Abi ini kayaknya umat aja na. umat Oromoo jettan kaayoo fi akeeka kaayanii yoo duuneetti marratti wayal baajarra kun akkatti halkam ganda wareeranii kadarbisan kasgatan ummata Oromoo baadiyyaa fidanii magaalaa fidanii Finfinnee fuudhanii sammota wali guuranii nama dhibba sagal ganama dachiini dukkanooti akka oguu ummata katandila kana wali ummata tujjaara ummata gurguddoo katandila gaafa Ismaa'eel Galmoo dukkanooti way amma silawraa rogee akka ogummaa harkata akka godhatu laal mana hidhaa miicata amma osoo walitti jiruuti gama deemu gamarra deemu garuu ganama qottoo jiru jedhama mana kalaal waraana gaaraatti jedhanidha. Artisti Alloon dhibee irra bubbuleen waggoota muraasa darbaniif wal'aansarra erga turtee booda guyyaa dilbatarraa onkoloolessa 3 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti lubbuun ishee darbe. Onkoloolessa 4 bara 2016 ammoo magaalaa Adaamaatti sirni awwaalcha ishee raawwateera. Awwaalcha ishee irratti maatii fi firoonni, artistoonni, dinqisiifattoonni ishee argamaniiru. Namoonni gadda isaanii ibsu gumaacha isheef jechoota garaagaraa gariin weellistuu qixxee hin qabne kaan qabsooftuu intala Oromoo kaan immoo aartistii dubartootaaf xurree saaqxe jechuun imimmaan isaanii dhangalaasaa nagaa dhaammataniiru. Alloon lubbuun dabartus hojii fi seenaan ishee hanga Oromoon jiraatutti ce'ee jiraata. Daawwattoota keenya qophii faana gootaa har'aaf qopheeffannee kana fakkaata. Torban qophii biroon hanga walitti deebinutti nagaan tura. Eebu odeeffannoo haqaa kan nu baasu duudhaaf seenaa saba addunyaaf kan mul'isu dhaloota qubeen dhaloota
kalaqame